Maqaa maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon amiin. Kabajamee abbaa keenya luba Fiqiree akkasumas abbaa keenya luba Tamasgeen, abbaa keenya luba Gammadaa akkasumas guyyaa irraa kana maqaa isaaniitiin kan walitti qabamnee faarfattoota guyyaa irraa kana faarfannaa isaanii eebbisan waldaawwan Obbo Sillaasee hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin nagaasanii nan sin gaafa akkam turtaniittu galata Waaqayyoo akkamiyyoo nageessaniittu galata Waaqayyoo uumaan keenya umurii keenya irratti yeroo kana kan nuuf dabale yoonaan kan nu ga'e galanni bara bara isaaf haa ta'u. Amiin. Egaa Waaqayyo abbaan keenya ija keenya nuuf eebbisee guyyaa irraa kun sagantaa eebbisamaa kanaatiin akka eebbisamnuuf kan walitti nu qabe galanni bara bara isaaf haa ta'u. Waldaan Obbo Sillaasee waldaa firiin guddaa itti godhatamudha. Luboonni baay'een waldaa kana keessaa bahaniiru. Daaqonoonni baay'een waldaa kana keessaa bahaniiru. Akkasumas immoo faarfattoonni faaruudhaan lallabdoonni wangeela lallabuudhaan tajaajilan hedduun waldaa kana keessaa bahaa jiru. Waaqayyo abbaan keenya waldaa kanaa hanga dhumaatti akka nuuf cimsu firiin akka nuuf geessisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Akkasitti walitti qabamneetiin sagantaa keenya hirmaachuun keenyiyyuu mataamti isaayyuu barumsadha. Garuu akkan ajajametti daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo waliin babbaranna. Mata dureen barumsa keenya har'aa Waaqayyoof jiraachuu kan jedhu ta'a. Waaqayyoof jiraachuu ለእግዚአብሔር መኖር ሁንዱምቲ keessaniyyuu jecha kana akka nuuf qabamuudhaaf takkaan afaana jettu. Waaqayyoof jiraachuu jedhame. Waaqayyoof jiraachuu. Waaqayyoof jiraachuu. Kana jechuun yaadni barumsa kanaa namni yeroo jiraachuu qabu biyya lafaarra yeroo jiraatu eenyuuf jiraachuu akka qabu eenyuun tajaajila akka jiraachuu qabu agarsiisudha kaayyoon barumsa kanaa. Namoonni biyya lafaarra waggaa jiraatan wantoota garaa garaaf ni jiraatu. Kaayyoo gaariifis kan jiraatan jiru, kaayyoo hamaafis kan jiraatan jiru. Muraasa isaa yoo ilaalle namoonni tokko tokko seexanaaf kan jiraatan jiru biyya lafaarra waggaa jiraatan jechaadha. Umrii qaban seexanaaf sagaduudhaan, seexana tajaajiluudhaan, hojii seexanaa galma geessuudhaan akkasumas waan seexanni itti gammaduu danda'u hojjechuudhaan kan jiraatan jiru. Namoonni akkasii kitaaba qulqulluu irratti barreeffamanii jiru. Namoonni bifa kanaatiin jiraatan keessumaa faarfannaa Daawit faarfannaa 105 lakkoofsa 18 irratti Kooreeb irratti jabbii hojjetanii jedha qulqulluu Daawit. Kooreeb irratti jabbii hojjetanii kan baqeetiin hojjetame fakkiif sagadanii akkasumas sangaa marga nyaatutti fakkaatanii kabaja isaanii sanaatiin jijjiiranii jedheetiin dubbata namoota akkasii. Namoonni Israa'el bifa jabbii hojjetaniitiin kun waaqa keenyadha jedhaniitiin seexana irra bulee sagadaa turan jechaadha. Umurii isaanii bifa kanaatiin kan dabarsan baay'een jiru. Biyya garaa garaa keessattis akkuma arginu namoonni bara ammaa kana seexanizim amantaa jedhamu baasaniitiin kallachumaaf seexanaaf kan sagadan immoo jiru. Seexanaaf hannu uume seexanadha. Akka malee samiirraa darbatame malee inni waaqadha ture. Loogdoo sarratti hojjetameetiinidha jedhanii ifaaf ifatti kan seexanaaf sagadan bara keenya kana ni jiru. Kan isaan tajaajilan seexanadha jecha Waaqayyoon miti. Kan isaan faarfatan seexana. Kan isaan sagadan seexanaafi. Namoonni akkasii namichi Luwiis jedhamu saayintistiin tokko qo'annaa gaggeessee ture waa'ee kana irratti jechaadha. Amantaa seexanizim jedhamu kana irratti
baay'inaan hordoftoonni amantaa sanaa parsentii dhibba keessa parsentiin 20 jedha amantaa kaatolikii irraa gara sana kan deemanidha jedha. Parsentiin meeqa? 20. Parsentiin 55 immoo amantaa pirootestaantii warra hordofaa turanidha jedha. Parsentii 10 immoo amantaa Yihuudotaa warra hordofaa turanidha. Parsentiin 15 immoo iddoo garaa garaa irraa kan dhufanidha jedheetiin ibsa. Kanaafuu ifaa ifatti kan uumameef garuu kan samiirraa gadi darbatameef kan sagadan jiru yeroo ammaa kana jechaadha bara keenya kana keessa. Tajaajiltoonni akkasii tajaajiltoota kaayyoo uumamaniif dagatan jechaadha. Luba mataa isaa danda'e kan qabu yeroo ammaa kanas namoonni baay'ee naannoo keenya baadiyyaa keenya soggaa deemtan seexanaaf kan sagadan hedduun baay'een jiru. Ni jiru. Kaayyoonni lammaffaan immoo yookaan namoonni warri lammaffaan immoo warreen fedhii foon isaaniif jiraatan. Fedhii foon isaanii. Yeroo hundumaa kan isaan dhiphatan waa'ee foon isaanii. Kan isaan dhiphatan duroomu. Kan isaan dhiphatan qabeenya argachuu malee waa'ee lubbuu isaanii homaa tokko kaayyoo kan isaaniif hin taane. Akkasumas immoo qarshii argachuu malee qarshiin sun karaan itti argamu cubbuudha moo cubbuu miti ni jedhu kaayyoo isaanii kan hin taane jechaadha. Majiraatti namaa dhahaniitiin kan qarshii argatan jiru. Nama sana ajjeesuun garuu cubbuu akka ta'e isaaniif yaaduun kaayyoo isaanii miti. Gubboo hojjetaniitiin kan qarshii argatan jiru. Gubboo nyaachuun cubbuu akka ta'e kan hin yaadne jechaadha. Namoonni akkasiin jiranii bara keenya baay'een jiru. Karaa biyya lafaa qofaa miti. Manuma amantaa keessayyuu wantoota baay'ee jira. Hundumti keessan beektan. Yeroo ammaa kana mana kiristaanaa keessatti tajaajilaaf qacaramuu rakkisaa ta'e hin jiru. Jira moo hin jiru? Jira. Nuti hin argine jechaa keessanii an calliste. Dhugaadhaan tajaajilaa tokko ta'anii tajaajilaa ta'anii qaxaramuuf immoo qarshii 300 200 gubboo kaffaluun dirqama ta'ee jira bara ammaa kana. Kana maaliif asitti dubbataa jechuu dandeessu? Nuti warri as jirru yoo diingata qabsoofne yaada akkasii mana kiristaanaa keessaa yoo baasne malee baay'ee rakkisaadha. Mana kiristaanaa qormaata guddaa. Namoonni mana waaqayyoo taa'aniitiin tajaajilaman, namoonni baratan, boru iftaan adeemsa akkasii kanatti duuluun dirqama ta'a. Dirqama ta'a. Agama sagalee jechi. Dua agama. Echi. Echi. Kanaafuu bifa kanaatiin namoonni bifa kanaatiin jiraatan jiru. Caasaa mana kiristaanaa keessallee taa'anii jechaadha. Mana kiristaanarraa akka nyaatan mana kiristaana tajaajiluuf kan fedhii foonii qofaa wal qabsiisan baay'een jiru. Kan wal qabsiisan hedduun jiru. Gubbaarraa kaasee amma godaatti kaayyoon isaanii kaayyoo qarshii argachuu malee kaayyoo tajaajila hafuuraa kan hin taane namoonni baay'een jiru. Namoonni baay'een jiru. Namoota akkasii nuti warri sagalee waaqayyoo barannu eenyurraa akka baranne waaqayyoorraa waan baranneerruuf eenyurraa akka baranne waan beeknu warra akkasii itti himneetiin karoora hafuuraatiin akka isaan deeman gochuun dirqama kiristaanummaa nurraa eegamudha jecha. Nurraa eegamudha. Namoonni akkasii waaqayyo abbaan keenya faarfannaa Daawit faarfannaa 48 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Namni kabajamaa otoo ta'ee jiruuti kabaja isaa hin barre. Akka bineensaatti of lakkaa'ee jira. Kabajamaa otoo ta'ee jiruuti. Hannuti uumamne kabajamaa taaneetiin. Garuu namni kabaja isaarraa gadi bu'eera. Bara ammaa kana ugaan hangafa Phaaphaasirraa kaaseetiin hanga sadarkaa faarfattootaa gidduutti sadarkaan jiru hundumtuu kaayyoo isaaf jedheetiin otoo dhaabbate qormaanni mana kiristaanaa
akkasittiin baatu ture jecha akkasittiin baatu ture hundumtuu iddoo sarraa eegamutti hojii hojjechuun dirqama ta'a hojii hojjechuun dirqama ta'a inni sadaffaan kaayyoo yookaan immoo mata duree barumsa keenyaa wajjinis kan wal qabatu waaqayyoof jiraachuu amma seexanaaf kan jiraatan jiru jenneerra fedhii foon isaaniif kan jiraatan jiru jenneerra miti yeroo hundumaa fedhii foon isaanii halkanis guyyaas waa'een tajaajila mana waaqayyoo kaayyoo isaanii kan hin taane kan isaan dhiphatan waa'ee foon isaanii qofaa kan ta'e qorrobuuf yeroo kan hin qabne mana barumsaa dilbataa dhufuuf yeroo kan hin qabne akkas umurii isaanii kan xumuran baay'een jiru jalqaba kiristinaaf gara mana waaqayyoo kan dhufan sanaa booda immoo yeroo booda immoo du'aniitiin awwaalamuudhaaf nama afuriin baatamanii kan dhufan jechaadha yeroo hundaa biizii kan ta'an halkanis barii ba'u galgala galu barii ba'u galgala galu mana waaqayyoo dhaquudhaaf sagalee waaqayyoo barachuudhaaf koorsii barachuudhaaf mana waaqayyoo tajaajiluudhaaf faarfachuudhaaf sagaduudhaaf soomuudhaaf yeroo kan hin qabne jechaadha namoonni akkasii jiru warreen akkasii warra fedhii foon isaaniif jiraatan jechaadha inni sadaffaan waaqayyoof kan jiraatanidha waaqayyoof kan jiraatan kan nuti jennu immoo dabarsanii mana waaqayyoo tajaajiluudhaaf of dabarsanii kan laatan yeroo hundumaa kan dhiphatan waa'ee mana waaqayyoo kan ta'e manni waaqayyoo bifa kamiitiin tajaajilamuu qaba karoorri kaayyoon irraa eegamu maalidha jedhaniitiin mana waaqayyoof kan dhiphatan immoo jiru namoonni akkasii namoota waaqayyoof jiraatanidha waaqayyoof kan jiraatanidha qaama isaanii dabarsanii waaqayyoof kan laatan iji isaanii sagalee waaqayyoo dubbisuudhaaf kan oolchan harka isaanii mana waaqayyoof laachuudhaaf kan oolchan lukti isaanii gara mana waaqayyootti deddeebi'uudhaaf kan tajaajilaman sammuu isaanii waa'ee mana waaqayyoo yaaduudhaaf kan dabarsanii laatan gurri isaanii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf kan dabarsame laatame jecha namoonni akkasii waaqayyoo warra jiraatan yeroo hundumaa tajaajila mana waaqayyoo kan fiigan warreen akkasii eenyuuf kan jiraatanidha waaqayyoodhaaf kan jiraatanidha warreen akkasii waaqayyo isaan irra buleetiin akka jiraatu kitaabni qulqulluu ufuma isaa ifan nu ba'a maal jedha qulqulluu daawit qulqulluu phaawulos roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti lubbuudhaan jiraanneetiin jedha lubbuudhaan jiraanneetiin yoo jiraannes waaqayyoof ni jiraannaa jedha yoo jiraanne eenyuuf jiraanna jedha waaqayyoof ni jiraannaa yoo duunes waaqayyoof ni duunaa kanaafuu lubbuudhaan jiraannes yeroo jiraannus yeroo duunus nuti kan waaqayyooti jedha galanni waaqayyoof haa ta'u kiristaanonni yoo jiraatan eenyuuf jiraaticha waaqayyoof jiraatu yoo du'anis kan eenyuti isaan kanaaf jedha yeroo hundumaa qulqulloonni du'a hin sodaatan du'a maaliif hin sodaatan yoo jenne biyya lafaarratti kan isaan jiraatan waaqayyoof yoo du'anis isaan kan waaqayyooti qulqulluu Isxifaanos waaqayyo abbaa keenyaatiin yeroo du'a kadhatu ni argina hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 7 irratti yaa gooftaa Yesuus Kiristoos lubbuu koo fudhadhu jedheetiin yeroo kadhatu ni argina qulqulluu Phaawulosis nan deema Kiristoos faana jiraachuuf nan hawwa hundumaa kan caalu isa waan ta'eefi jedha maaliif asirratti fiigicha isaa xumureera gonfoon jireenyaa samiirraa isaa qophaa'eera waan ta'eef jecha namni mana waaqayyoo keessatti waaqayyoof jiraachaa ture samiirratti gonfoon jireenyaa isaa qophaa'a mindaan nuti argannu lafarratti miti samiirratti ni guddaa jecha ni guddaa amma nuti har'a ni faarfannaa ni sagannaa mana waaqayyootti ni deddeebinaa qarshii keenya ni laannaa of dabarsineetiin waaqayyoof ni aarsaanii taasisineetiin qaama keenya laanna maal argachuufidha jennee olaalle qulqulluu Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti gatiin koo ana biradhaa jedheetiin waaqayyo abbaan keenya akka dubbate qulqulluu Yohaannis nu barreesse gatiin koo na biradhaa gatiin waaqayyo biraa nuti argannu gatii guddaa lafarratti gatii guddaa eeguun barbaachisaa miti lafarratti waaqayyo abbaan keenyis gammadaa gatiin keessan samiirratti guddaadha jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti gatiin keessan samiirratti guddaadha waan lafarratti gatii akka hin qabne nutti fakkaatu
samiirratti gatii guddaa akka qabu jecha qulqulluu Waaqayyo abbaan keenya nuu dubbate qulqulluu Phaawulosis nuti kan Waaqayyo akka taane kan inni nu barreesseetiin hubachuun ni danda'ama jecha. Yeroo hundumaa qulqulluu Phaawulos deema samiirratti gonfoon jireenya naaf qophaa'eera isa faana jiraachuu naaf wayya waggaa jedhu hani lafarratti jiraachaa ture Waaqayyoof waan ta'eef Waaqayyoofidha kan inni jiraachaa ture. Maal jedha lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti guyyaarraa guyyaatti kan na dhiphisu waa'ee mana Waaqayyooti. Yaada mana Waaqayyooti jedhee waggaa dubbatu ni argina. Qormaata sararee hundumaa tarreessee qulqulluu Phaawulos anaan garuu kan na dhiphisu guyyaarraa guyyaatti waa'ee maaliiti jedha? Waa'ee mana Waaqayyooti. Waa'ee mana eenyu? Mana Waaqayyooti. Waa'ee mana Waaqayyooti. Qulqulluu Phaawulos amma han jiraachaa ture mataa isaa miti jechaadha. Han inni dhiphachaa ture waa'ee qormaata sarara gahaa ture miti jechaadha. Han inni rakkachaa ture jireenya foonii lafarraaf mijeessuuf miti jechaadha. Waa'ee mana Waaqayyoo halkanii guyyaa dhiitamaa ture, rakkachaa ture, mana hidhaa galaa ture, qormaanni garaagaraa sarara gahaa ture jechaadha. Sarara darbee ammallee kan inni dhiphatu waa'ee mana Waaqayyoo. Namni mana Waaqayyoof dhiphachaa ture immoo samiirratti jireenyi isaa guddaadha jechaadha. Inni Waaqayyoof jiraachaa waan ture. Waaqayyoof jiraachaa waan tureef samiirratti gatiin isaa guddaa akka ta'e ni hubanna. Namni addunyaawwan gurguddoo sadii ni dabarsa biyya lafarraa fi biyya samiirratti jechaadha. Addunyaawwan meeqa jennu? Addunyaa meeqa? Sadii. Addunyaan inni tokko gara haadhaa fi abbaa keenyaati. Gara haadha keenyaati. Gara haadha keenya keessaa yeroo jiru garaan haadha keenya addunyaa isa tokkodha. Isa jalqabaati. Gara haadha keenyaa keessaa ji'a 9 fi guyyaa 5 waggaa turru achi keessatti qophii garaagaraa taasisna. Waan lafarratti yeroo dhugnu nu fayyadu jechaadha. Fakkeenyaaf lafarra waggaa dhugnu kan ittiin arginu iji nu barbaachisa miti. Ija nu barbaachisu kana eessa keessatti baasna jecha gara haadha keessatti hojjetuuti. Harki nu barbaachisa. Harki sun kan inni nuuf uumamu gara haadha keenyaa keessatti. Lukti nu barbaachisa. Wantoonni lafarratti nu barbaachisan hundumtuu gara haadha keenyaa keessatti qophoofna jechaadha. Gara lafaatti dhufnee kan ittiin jiraannu hundumtuu. Addunyaan kun addunyaa isa jalqabaati. Addunyaan lammataa immoo biyya lafaa kana. Addunyaan lammataa isa kamidha? Biyya lafaa kana. Biyya lafaa kanarraa yoggaa jiraannu immoo waan biyya samiirratti nu barbaachisuuf ni qophoofna. Gara haadha keenya keessa teenyeetiin addunyaa isa lammaffaa bakkuma qophaa'aa ture. Addunyaa isa lammaffaa keessa yoggaa dhufnu immoo waan addunyaa sadaffaa nu barbaachisuuf qophii ni taasisna jechaadha. Addunyaan sadaffaa mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf addunyaa lammaffaa kanarratti ni soomnaa, ni sagannaa, hojiiwwan hafuura hundumaa ni hojjennaa, ni faarfannaa, ni lallabnaa. Mana Waaqayyoo hundumaa akka isheen kabajamtu ni taasisna. Waaqayyoof ni jiraanna jechaadha. Addunyaa lammaffaa irra teenyeeti. Gara addunyaa sadaffaatti hoggaa dabaru gaaffii tokko malee faarfachaa, Waaqayyoon galateeffachaa, Waaqayyo faana ni jiraanna jechaadha. Kanaafidha Waaqayyo abbaan keenya akka nuti isaaf jiraannuuf unuuf jedheetiin nu ture. Akka nuti eenyuuf jiraannuuf? Isaaf jiraannuuf. Kana eessarraa arganna yoo jenne lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti በሕይወትም ያሉት ስለ እነርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል። lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti jechaadha. Namoonni lubbuudhaan jiraatan akka isaaf jiraataniif nama hundumaaf du'e inni jedhu. Namoonni addunyaarra jiraatan, namoonni lafarra jiraatan akka isaaf jiraataniif, akka eenyuuf jiraataniif jechaadha. Akka Waaqayyoof jiraataniif Waaqayyo nama hundumaaf du'e. Kanaaf nuti akka Waaqayyoof jiraannuuf Waaqayyo unuuf du'e jechaadha. Jalqabumayyuu kan nuti uumamne Waaqayyoof jiraachuuf, isa faarfachuuf, isa galateeffachuufidha kan nuti uumamne. Qotuun, daldaluun, barachuun kun yeroo booda kan dhufe kaayyoo isa jalqabaa keenyaa miti.
jalqaba namni kan uumame ergamoonni fi namni kan uumaman Waaqayyoon galateeffatanii mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf. Kanaafuu inni dabalataan erga cubboo hojjennee booda gara biyya lafaatti dhufnee ajajni lammataan nu laatame kaayyoo isa jalqabaa nu dagachiisuu hin qabu jecha. Nu dagachiisuu hin qabu. Mee gaaffii nan sin gaaffa. Nuti eenyuuf jiraachaa jirra? Akkaanaaf deebistanii miti. Mee keessa keenya haa gaafatu. Ani eenyuuf jiraachaa jira? Dhuguma Waaqayyoofan jiraachaa jira? Dhuguma jiraachuun koo mana kiristaanaafan jiraachaa jira? Eenyuufan jiraachaa jira? Hangafoonni Phaaphaasota eenyuuf jiraachaa jiru? Monoksoonni eenyuuf jiraachaa jiru? Luboonni eenyuuf jiraachaa jiru? Daaqonoonni eenyuuf jiraachaa jiru? Faarfattoonni eenyuuf jiraachaa jiru? Amantoonni tokko tokkoon isaanii eenyuuf jiraachaa jiru? Gaaffiin kun deebii argachuu qaba. Waaqayyoof jiraachaa jiru taanaan jiraachuun keenya homaa bu'aa hin qabu. Kan nuti jiraachuu qabnu eenyuufidha kiristaanonni? Eenyuuf jiraachuu qabnu? Waaqayyoof jiraachuun barbaachisaadha. Lubbuu keenyaaf jiraachuun barbaachisaadha. Yoo jiraachuu qabna taane lubbuu keenyaaf jiraachuun barbaachisaadha. Lubbuu keenya jaallachuun barbaachisaadha. Dhuguma baay'een keenya lubbuu keenya jaallanna. Of jaallachuun cubbuudha. Cubbuudha. Of jaallachuun cubbuu miti. Of jaallachuu jechuun lubbuu jaallachuu waan ta'eef lubbuu keenya jaallachuu. Fakkeenyaaf kitaabni qulqulluu hiriyyaa kee akka mataa abbaa buddeenaa kee akka mataa keetti jaalladhu jedha. Kana jechaan of jibbi jechaadha. Of jaalladhu jechaan of jaallachuu jechaan of fayyisuu jechaan. Of fayyisuu jechaan lubbuu ofii fayyisuu jechaan. Namni yoo of jaallata taate bara baraaf ibidda bara baraa galuudhaaf ofii qopheessu namni yoo of jaallata ta'e. Namni of jaallata taanaan hojiiwwan inni ofiisaa itti fayyuu danda'u hojjechuu qaba jechaan. Ajajoota hafuuraa hundumaa. Namni sagaagalummaadhaan jiraatu of jaallachaa jira osoo hin ta'in of jibbaa jira. Lubbuusaa jibbaa jira. Lubbuusaa ibiddaaf qopheessaa jira jechaan. Namni hatu yoo jiraate lubbuusaa ibiddaaf qopheessaa jira malee of jaallachaa jira miti. Of jaallachuu jechaan lubbuun keenya akka foon keenya irratti mootu taasisu jechaan. Mootu taasisu jechaan. Kanaaf gubbaarraa kaasee hangafa Phaaphaasii irraa hamma godaatti dubbii keenya irratti hangafa Phaaphaasii kan nuti jennu takka wantoonni barmaatiidhaan daddarbaa dhufan yeroo oofishaalii ta'an jira malee hangafa Phaaphaasii jechuuf dirqama Phaaphaasonni jala jiraachuu qabu tiree obboleen keenya. Phaaphaasonni jala jiraachuu qabu. Amma fitaa nageessiratti hangafa Phaaphaasii kan jedhu Paatriyaarkii. Warreen kaan Phaaphaasota kan isaan jedhaman. Maaliif hangafa Phaaphaasii jedhamu dirqama Phaaphaasiin jala jiraachuu qabu miti. Amma Phaaphaasiin hagara sibkatii tokko bulchaa jiru. Hagara sibkatii sana jala Phaaphaasiin an biraan jiru taanaan Phaaphaasiidhaan inni jedhamu. Akka afaan mana kiristaanaatti jechaadha. Takka waan barreef ittumaan deemaa jirra waan ta'eef malee jechaadha. Fakkeenyaaf Itoophiyaaf Phaaphaasiin 5 yoo jiraatan Gibxi Phaaphaasiin 5 yoo jiraatan Itoophiyaaf immoo 5 sana keessaa itti gaafataman tokko yoo jiraate hangafa Phaaphaasii jedhama. Walii galammoo Paatriyaarkii jedhamu iddoo hundumaatti kan bulchan immoo jechaadha. Bifa sanaatiin hubachuun barbaachisaadha. Isin warra koorsii baratta waan taataniif bifa sanaatiin hubatamuun rakkoo hin qabu. Bifa sanaatiin dubbachuun cubbuu hin qabu. Kanaafuu Waaqayyoon tajaajiluun barbaachisaadha. Guyyaa har'aa kana kan nuti yaadannu Niqoodimoos kabaja isaa karaa Ayyuudotaa kan qabu hundumaa gadi qabeetiin Waaqayyoon tajaajiluudhaaf gara eenyuu deeme? Gara Waaqayyoo deeme. Otoo dukkana hin sodaatin jechaadha. Yeroo hundumaa namoonni Waaqayyoof jiraatan ol of hin qaban. Namoonni Waaqayyoon tajaajilan ol of hin qaban. Gad of qaban yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo baratu. Sagalee Waaqayyoo ni baratu. Amma nu waa'een kabaja isaatti mul'anne. Waa'ee ulfina isaa karaa biyya lafaa isaadhaa harka rukutamu isatti mul'anne. Gad of qabee mana Waaqayyoo tajaajiluudhaaf gara Waaqayyoo deeme.
dhugumamoo waaqayyoon tajaajilaa ture. Dhumarratti yeroo Yesuus Kiristoos fannisamu namoonni lama fannoorraa foon Yesuus Kiristoos gadi buusanii turan. Eenyudha san? Yoosefii fi Niqoodimoos tajaajila sanaaf gaheera jechaadha. Gara Yesuus Kiristoos deddeebiitiin barumsa barachuu isaatiin. Kanaafuu nuti yeroo ammaa kana faarfannaatiin mana Waaqayyoo tajaajiluuf Waaqayyoof jiraachuu barbaachisaadha. Obboloonni keenya guyyaa har'aa kana kanaaf of qopheessaniiru jechaadha. Waaqayyoof jiraachuudhaaf. Luboonni yookaan lallabdoonni Waaqayyoof jiraachuun of qopheessuun barbaachisaadha. Waamichi akkasii Waaqayyoo birarraa kan dhufu. Lammaffaa Zeenaa boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti yaa ijoollota koo jedha fuuldura koo dhaabachuudhaaf na tajaajiluudhaafis anaafis aarsuudhaaf ixaana aarsuudhaafis Waaqayyo waan isin filateeruuf duubatti hin deebi'inaa jedha. Eenyu waan isin filateeruuf? Waaqayyo. Akka isa tajaajiltaniif Waaqayyo waan isin filateeruuf jedha. Kanaafuu mana Waaqayyoo tajaajiluudhaaf Waaqayyotu nu filata. Yeroo kana immoo duubatti deebi'uun barbaachisaa miti. Kallachumaan gara mana Waaqayyoo waggaa deemu Waaqayyoon waggaa tajaajilu kan nuti ilaaluu qabnu vertikaalii Waaqayyootiin jechaadha. Waaqayyo nuti fuuldura isaa dhaabbannee tajaajilu Waaqayyo ergamoonni sodaadhaan isa tajaajilanidha. Ergamoonni ibidda ta'anillee jechaadha. Sodaadhaan warra isa tajaajilan. Kanaafuu nuti dadhaboota Waaqayyo immoo akka isa tajaajiluuf nu filateera taanaan ameen jenneetiin gad of qabuudhaan isaaf bitamuu barbaachisaadha. Takka iddoo garaa garaatti yeroo tajaajilaaf dhaabbannu kaayyoo keenya dagachuun barbaachisaa miti. Tajaajilaaf waamamneetiin yoo nuti gara mana kiristaanaa iddoo biraa deemne kaayyoon keenya inni guddaa qarshii ilaaluun barbaachisaa miti. Amma qormaata guddaa kan ta'e tokko kana miti mana kiristaanaa keenya irratti. Manni kiristaanaa baadiyyaa amma sagantaa qopheessaa jiru. Sagantaa qopheessaniitiin faarfattoota waamuudhaaf lallabdoota waamuudhaaf rakkachaa jiranii jiru. Maalirraa kan ka'e? Maal sodaattaniif? Maalirraa kan ka'e? Qarshii jechaadha. Namoonni tokko tajaajiltoonni tokko otoo achi hin deemin dura qarshii sana baankiitti nagashaa kan jedhan jiru. Kan hundi isaanii beeku jechaadha. Deemanii tajaajilanii kaan immoo sabakaa gubaa jechuun walloolanii kan dhufan jiru. Akkam qarshiin nutti xinnaate. Kaayyoon guddaan kana dhaabu. Faarfannaaf kan nuti deemnu kanaaf dhaabu. Yeroon kana jedhu isin kana gootu jechaa otoo hin ta'in wantoota addunyaan keessa jirtu immoo ilaaluun barbaachisaadha miti. Isin yeeyyota gidduu nan isin ergaa waggaa jedhu Waaqayyo akka akkasin taaneef akka isaan of eeggatanii waan ta'eef yeroo tajaajilu nuti mana kiristaanaa tajaajiluudha malee qarshii tajaajiluuf kaayyoo isa jalqabaa ta'eetiin deemuun barbaachisaa miti jechaadha. Kanaaf yeroo faarfannu Waaqayyootiin faarfanna. Yeroo lallabnu Waaqayyootiin lallabna. Yeroo kana eenyuuf jiraachaa jirra jechaadha? Waaqayyoof. Caqasa tokko qofaa isinii dabalee nan dhaaba. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti faarfannaatiin Waaqayyoon tajaajilu akka qabnu nu dubbata. Faarfannaadhaanii fi qinee hafuuraatiin tokko keessa waliin dubbadhaa. Gooftaafis jedhu laphee keessaniitiin qinee taqanyaa akkasumas immoo faarfadhaafi jedhu. Laphee keessaniitiin isaaf faarfadhaa jedhu. Laphee keessaniitiin maal godhaa jedhu? Waaqayyoof faarfadhaa. Laphee keenyaatiin yoo isa faarfanne Waaqayyo immoo waan nuuf barbaachisu inni beeka nuuf laachuu danda'a jecha. Yeroo akkas ta'u nuti kaayyoon keenyi kaayyoo hafuuraa jireenyi keenyi Waaqayyoof akka ta'e ni mirkaneessina. Takka tajaajila hafuuraa waamamneetiin akka wal nu jalaa hin makamneef of eeggachuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf kiristaanni kan inni jiraachuu qabu, faarfataan kan inni faarfachuu qabu, lallabaan kan inni lallabuu qabu, namoonni mana Waaqayyootti waggaa deddeebi'u kan nuti mana Waaqayyoof tajaajiluu qabnu
tajaajilli sun tajaajila afuuraa taanaan nuti Waaqayyoof jiraachaa jira jechaan. Waaqayyoof jiraachaa jira taanaan immoo Waaqayyo abbaan keenya qormaata nurra ga'u hundumaaf deebii nuuf laata. Yoo nuti tuqamne akka ofiisaa tuqametti ni lakkaa'a. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 2:8 namni sin tuqe namni qulqulloota koo tuqe bileen ija koo hamma tuqeetti ta'a jedha. Bileen ija koo hamma tuqeetti. Maaliif qulqulloota sanarra kan bule guutummaa guutuutti Waaqayyo waan ta'eef. Isaan immoo waan Waaqayyoof jiraataniif akka Waaqayyo isarra bulu waan taasisaniif jecha. Yeroo akkas ta'u tajaajilli keenya tajaajila afuuraa nuuf ta'a. Na itti cimsuun barbaachisaa ta'a. Walumaa gala baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Bifa kanaatiin waldaan keenya asiifis baadiyyaafis mana kiristaana garaagaraafis hojii guddaa hojjechaa jira. Bifa kanaatiin itti cimuudhaan hojii guddaa hojjechuun ganaa nurraa eegama kan jedhu immoo hundumti keenya assaayimentii isaa fudhachuun nu barbaachisa. Maaliif Waaqayyo abbaan keenya akkuma dubbate maasaan isaa baay'eedha. Ooyiruun isaa baay'eedha. Tajaajiltoonni garuu xiqqoodha jedhamti. Tokko tokkoon keenya otoo hojii hojjenne illee dhugaadha. Tokko tokkoon keenya asirraa otoo bobba'an mana kiristaana rakkoo amma isheen keessa jirtu rakkoo tajaajiltoota rakkoo faarfattoota isheen keessa jirtu furuu waan hin dandeenyeef ammallee hojii guddaa warri haftanis hojii akka hojjetan warri immoo faarfannaa itti dhamaatanii rakkattanii qarshii keessan baastanii akkasumas Waaqayyoodhaan eeyyama gaafattaniitiin kanaaf geessan Waaqayyo abbaan keenya dhuma keessan isiniif cimsu baay'ee namatti tola. Waaqayyoof jiraannee mootummaa isaa akka dhaalluuf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር